لا كم سوفيك يا بريسون بيكويت دبيسون بيكويت واتك هم بيكو إذا كان أمانة أبا قدرت ملك خنا بركات ديت أبا قدرت ملك بركات إجولة سادي ما أفرق أبا إجولة يا رأتي بيجنا درب يداني وابركات ديت ملك سن ملك إزين دودان تنتكنت ميلارك ملك إزين دودان تنتكنت ملك سن أتشين قدنياته haga hadda yoo itti bilbilu silkiin irraan kaasu yookaan ammoo ashaangulliitii kolfaan irratti erga qoosa jedhise obboleessa kiyya birrii tana baankii galchitee fi galchee jiraa fi qonni si waa takka narratti namni waa takka asirratti namni risiitii qabdaa miti risiitii san as fidiiti obboleetitii yakunooti mallaqni hankee hagana narra hafe hagana hoo lakki homaa narratti hin hafne narraa gadi bu'i jedhiiti muyeetii sana koottu garaa fayyisi amma muyeetii naga duratti dirasi sagalee na qabdee guutuun rabbii as dhiyaate أنا دلقتيه أبو قال أنت قال لنا ركبدي ما هذا فاتي كم تين أنجت اللبوتي أفنسا أم بيجي كنا كيسة تلي يودو تنجد سبب كنا بدو ريف ما كي يبيتشا ورمام بينا قال شتوم فما توم بيتشا نلاي والله سجلنا كبده برتا مريم سنيتين على جتشون إيش بيه مسكين تدي تنا نمال جرامه أفنس جرام بو مال قدي جران إيش هذا تايي Jalakenya ofimu fakkaatti waan sin itti hima. Intaloota kanaan dura sin itti beera. Intaloota kun dhalattuu naannoo Arsiiti. Arsii bakka siin taateen beeku sagalee si barbaadda sin dhageessa faaturaa guutuu isin agarsiisuu hin danda'a. Obboleettiin si Liibiyaadha. Obboleettiin si tokko immoo dhokottee Kaayiroo keessa jirti. Mana xalabaa jirti. Miidiyaa irratti isin beekaa jirti. Wallaahi haadha baatee dawwalee si yoo rabbi walitti dhufide dawwalee wal si barsiisa. Doolaara 3,000 fidee dabala kaatti. Dhaqeen fuudhaafi. Nambeetu miidiyoo marratti nabeetti. Isin bira naafa taa'u yoo bakka itti ergan intinaadha. Mana ijaarrattee baafatteetti turatti kentu hoggaa lama jechuudha. Mana ijaarrattee baafatteetti. Sini galee amma doolaara 800 immoo maal biraa qabdi isa ammaa kana jechuudha sana jiru jechuudha. Isin Itoophiyaa jiru leetti ergatteetti dhukkufadhee deemu natti ergattee yeroon Turkiidhaa deebi'u naa galchi naan jette. Amanamaadha ofiin jechuu miti yaada. As qayyamuu hin danda'an. Inuma yu Kaayiroo tas qayyamuu danda'a doolaara mootummaan argina naa hawwuna markaa godha mootummaan narraa fuudhe tun karaa deemu jechuu danda'a kuma sadii natti natti kennitu guyyaa tokko birrii tokko irraa nyaanne rabbii konna arga kan mushwaaraa yoon irraa fuudhe hoggaa lama caaleera kan mushwaara gaaf tokko garuu galataa fi nufti mucaan kun obboleettiin si Joordaan jirti tokko Liibiyaa jirti si Liibiyaallee natti argataa turte amma bishaan ceetee dhiifti isinii gale ofiifi walitti dhufama yaa salphina gaaf tokko ijoolleen kun kan maraattee hadallee iqaamaan qabdu shortaan si amma maaltu jira beektaa biyya kana keessaa dhabaate dubartiin iqaamaan qabne birrii hin galfatti yeroo hin galfatte kaate afaan ittiin birrii koonaa kenni jettee seeraan himattu qabdu miti iqaamaan qabdu inumaayyuu afaan kee banta taanaan poolisii sitti fidafaa jechuu jammarame amma maal jettadha namni keenya tu solloqatte wal ergee na amantee na amanuu baatte utuu dubartiin shaanxaatti dubartiin akkan bareedduu yookiin dulloomtu isa jennu dulloomtu jaartii isa jennu dubartii ijoollee isa biyyi xobbee isa jennu dubartii bareedduu isa jennu fokkottu isa jennu shaanxaatti birrii 100 baatteetu siin qilee riyaad sana yookiin qilee karaa Saawudii deemu sana irratti dhiirritti dhufee akka nama argaa jirutti shaanxaa harkaa fuutee qilee sanatti waan gad darbatu natti fakkaata. Akkasuma qarqaroo sun si shakkii malee bar. Bakka. Sun shakkii malee. Warri immoo firendiidhaan maqaa firendiitiin nyaataa jirtanu sheexanatu isin qallabamaa anas isin eeyyamni isaana bira birriin isin kafaltan hin jiru. Birriin isin kafaltan hin jiru bilaash. Anis hayyameera warra. Firendii akka gaariitti dhadhahaa irraa birriin fudhatinaa amma dhiira ajaa'iba hojjettu hin dhabe man. Dhiira akka Baaltasaar amma Baaltasaar dubartii 200 boy moo 400 jettan. Turkiin jira yeroo sana dubartii 400 irraa hin nyaate ta'ee waan ni godhe hin beeku kunoo feemasa ta'eera maqaa isaatiin namni meeqa telegiraamii meeqa feemasa ta'eera. Yaa dhiira keenya nama ijaazaa sii bahu farramsiifadhu kalee irraa baasifadhuuti. Makiinaa tokko Finfinneetti mana tokko sii bitaa soorami yoo barbaadden siin jedhee man mee namuma gadi ba'ee kalee irraa baafate jedhu afarrantu qofa humnaan akkan taane qofa haga kaleetti irraa nyaadha
isin lomboca Nama kun akka waan deemata gadi dhaabu Itoophiyaatti dhabdee biyyaa baates. galtee ajjeeseeti waan isin mallaqa ji'a meeqa hojjetteetiin jette birrii irraa nyaatee ji'a jaha keessa Suudi Arabiyaa irraa jaalattee itti galtee Itoophiyaa keessatti mana algaa waliin bulte mana algaa keessa qalee ka'ee isaa gataa jiru arganii bar. Imimmaan nan buuneef ani ciisanii. Maaliif jennaan quuftee jennaan ufabsuu dadhabdeennaan quufan malee uttaalanii uttaalan malee hin cabanii qalamtee jechuudha san imimmaan nan buuneef ani. Wallaahi imimmaan nan buuneef. Wallahi nan bu'anayyuu. Agitee maaliif imimmaan nan bu'u jechuudha quufnaanii jechuudha warra akkasii quufee deemi imimmaan nan bu'uuf. Ishi amma kana bar kana akkam godhamee bar kana akka godhu wallaalee baran akkam godhu. Seeraan himadhu jechuuf tokkoffaa isiin seeraan qabdu lammaffaa mallaqa mana dhaqee irraa fuudha ganamaa galgala mana dhufeen irraa fuudha jette. Silkii ofii wasaappii ofii naa bana jette. Iimeelii ofii naa bana jette. Silkii makana ofii naa banee waa hundatti naa godhee naa fide jette. Mee atta goota ishii. Wannan sinin jedhu obbolaa koo bakka isin geessuun qabu obbolaa koo hin jedha. Obbolaa koo wannan sinin jedhu hin jiru. Silaa haraamni haraama. Rabbi nama haqqii waa hunda sinii fadhiisa toobannaan haqqii namaa niisu jedhe dubartiin boochisinii dhageesse mana jaazaa afur qabadhu nyaadhu atuu beetta sana nyaadhu silaa nyaatte dubartii koo woomsitee akkasiin birri amma koo waan baate birrii si harma keessa kaa'achuudha madaamii sodaatti yoo birrii si tuulame jedhe eessaa fuutee dhufaa yookiin madaamiin tokko bineensa irraa saamuu dhufa. Amma ergachuu sodaattee wana kan kuma digdama baattee jirtu jirtiin tu amma qoratamee jedhetu sheer godhaa jennee namni biriidhaan nu lafaa qabdan biyyatti galfadhaa jennee kuma digdama soddoma dirhama kan isin yookiin riyaala kan isin baattee jirtu jiraama. Dhiirratti kentee ergachuudhaa sodaattee madaamitti kennachuudhaa sodaattee gidduutti tokko zubaalaa dhageessata haadha baate tokko Saawudiitti moo eessatti laata ne yaadachiisa viidiyoon arge garuu an soba ta'e diraamaa keessan ta'e hin beeku biriida nu walitti qabattee akkuma kana nyaatanii nan jechuudha biyyatti gaafa galuu fudhee galettee zubaalaa moo waan akka qorqorroo moo barmeelii wayii jedhan barrii bira turee jiru jira jedhani wanni kun yoomiyyuun fuudhamu jettee jala kaachuu eegalte jedhan bakkee otoo jala kaattuu gaaf tokko warri abbaan manaa Baasaan irraa barmeelicha jedhamu maal jedhe moo waan ta'e beekudha shaanticha moo barmeelicha achumaan ol galaniitu irra baartu fuudhanii birichas fuudhanii haala baate gatan fulaa maal gatarre birichas fuudhanii intacha fuudhee deeman mucaa yeroo kaatu ziyaaraa gooti miti dhattee yeroo siinsa yeroo dhattu hin jiru qodichi achumatti kiwuje wallaahi isa walbaati tiktokee irratti argee kiwujettee kufti booda iyyitee kasan birrii koo biyyatti galfataan jiru qodichan beekula saaxinii haa ta'u waan ta'e mana keessaa gadi ba'eedhaan bakkee taa'u wayiiti. Anachi keessa kaataa turee jettee iyyitee jennaan biyya arabaa ta'eedhaaf rabbii isii eebba qabdi. Namichi dawwalee warra zubaalaa baase fiidaa maallaqa keessa jira beekaan keessa kaa'e jennaan nuun argine jedhanii keessa kaa'anii deebisanii fidnaan indaganaa of ollaaltee ammas lamii. Kaabinaadha. Ilaa kunoo kaabinaadha jedha kaabinaa waan ta'e hin beeku. Deebi'eera miti maallaqichi. Deebi'eeraan dhaqa. Wayiitii natti fakkaata. Akkasuma. Rakkate ilaa ammasii akkanaan wana kajeelamaa wayii nyaadha godhanii nyaannaan iyyi bakka gaafuma galu fudhee gala jettee akkana taate. Maa tokko intallan argee tokko haadha baatee dhageessee taanaa dawwalaa turte ijoolleen harargee hin beektu waan kana kaayiroo warri jettan nama danuu dawwalaa turtan isuman turkiidhaa dhufe. Erguma turkiidhaa dhufe intalli tokko ijoollee harargeetii Sponsora kana ada bitachuu jettee birrii walitti qabattee firaashii jalatti walitti qabatti. Firaashii jalatti walitti qabatti. Firaashii jala waan ta'e fudhachuudha birrii fudhattee waa bitachuudha ammoo maal yeroo isin kaatu jineedha sanuu birrii danuudha. Achi firaashii jala kaatee ijaazaa na baatus fuuteen baatu. Isiidhaa ijaazaa baatee madaamiin argite ta'ee isiidhaa waa fuudhee dhaqee suuqiidhaa bitatee deebi'uu argite ta'ee hin beeku birricha fudhattee madaamiin kan kootettee qabsiifte rakkattee ijoolleen durba yoo amma bakka tokkotti maqaan waale baate ati maqaalee yoo barbaadde amaanaadha jettee yoo kennatte fudhatee kunoo amma maammadichi inni suni inni birrii meeqa fudhatee kute sun
Birrii meeqa kan nyaata birrii miiliyoona wala kan nyaata hin beektaa lafaati. Kan namaa kan intalatti Ana barna liqii na gaafannaan dhoggadhe bar. Maammadichi amma kan intala yatiima haadhaaf abbaan qabnee intalli ijoollee jimmaatti ilaali haati kayrootti irraa abbaan umar rabbiin rahmata isaa godhu nama gaarii ana biratti dheedu kuba sukkaaraatiin natu dhaqee qabbare haati dheengadda duuti mucaan kophaatti hafte mucaan hoggaa torba oromoo na gargaara jennaan ummanni akkaawuntii leebicha kana irratti birrii miiliyoona tokko naa buusan viidiyoo sana qaba haadha faate of hirkaa amma sii baasuu hin danda'a maal na godhee ummata keenya jedheen guruppiirratti ijoollee na taajabdu jarree Aishaa maaloo na taajabdu adda baqattanusi rabbi kaa baqachuu hin dandeessan maal wayyaa ummata keenya kabajamoo warri guruppii keessatti namoonni 300 isinis buuftanii keessaa qabdu gara kootiin birrii miiliyoonatu argame ililli jennaan hin beektamiti kan kaayiroodha Ameerikaa deemte laata intalaan argeessan isii beektu kaa shaappiin zeeliyaa waltilaa qabe birricha ililliin maqaa kee ergisitan ergennaan noo ilillii goon jedheen nama ummanni kennate ergita jedheen ummataan dhaqee birriin akkaawuntii Itoophiyaa isuma irratti walitti qabee Muhammadinatti isarraa fuunee bakka geessinu qabnaa jennaan lakkii mubee galatoomii isumatti nuu kenni isa Ameerikaas sila akkaawuntii Itoophiyaa ni galee isatti galee naan jedhan meeqa galeen jedheen annamataan manjidha oshee kaayide areeda isaa arge areedni isaa saphii kana kuma 600 maal naan jedhe nana mane kanaas maaliif nama sheekaati lakkaanni wala miilee galaa nyaate booddee inni Ameerikaa dhaquudhaaf doolaara 300 kafalaa dhaqo jejetti doolaara 10 gabbaraara jenni sobatee hin beekoon booda ililliin yeroo siin kunoo ililliin lubbuun jirti yookiin dhaggeeffataarti mubaarak maallaqicha eenyu irratti ergu piliis naan jette Maammaduma irratti ergedeen akka naannee ilaalaa faate wallaahi harkaan hin qabne ililliin lubbuun jirti yoo wana dhaggeeffataa jette jalates ilillii argeessan kan kaayiroo adeemte isumatti ergin jeen biricha waliin argine akkana isumatti ergi jennaan maqaa wal jijjiiranii bilbila wal jijjiiree keessaa ba'ee itti ergite Muhammad jedhee kottiin barbaadan jedhee inni dhufe rabbiin eegula ummatatti birrii waa'ee birrii kanaan jedheeni birrii meeqa sitti kenne birrii mucaa yatiima kana ina salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh mubarak birrii miiliyoona tokko mucaa yatiima Ameerikaa irraa akkasii akkaawuntii Itoophiyaa 600 Ameerikaa irraa bakka dadaadatti dhufeera miiliyoona tokko na qaqqabeera si qaqqabeera alhamdulillah galatoom jedheen deeme guruppii irratti geessee ummata keenya kabajamu ilaa birrii miiliyoona tokko mucaa yatiimaadhaaf abbaan jalaa duunaan kophaatti hafte itti sinii kenneera nama siin amantaa nutti tokko deebi'ee immoo viidiyoocha seeviin godhadhe gaalaarii keessatti moobaayilii hin danuu jalaa bade garuu baduu hin danda'u iimeelii irratti qabsiisee jira viidiyoo akkanaa beektaa amma dheengadda biyya irraa natti dawwalama dhabaat natti dawwalama yeroo sana kaa maatii taganaan nyeen jira itti kennaan jira jennaan ittiin kennin hin jedheen gorsa yoo ta'e maqaa haadhaatiif maqaa fira abbaatiif maqaa fira haadhaatiin mannoo bitamee mucaadhaa taa'u jarri fira haadhaa yoo gurguruu jedhani fira abbaatu dida akkas wayyaa akkasitti gidduutti mucaan fayyadamte guddattu manichi kireeffamee jimmaan keessaa manichi kireessamee birrii kiraa manaatiin bakka isin teessatti abarattu mucaanii gaafa guddatte waggaa 18 geesse mana siiti yoo barbaadde gurgattee bakka barbaadde dhabaatuun jedhe bareedana gorsitee naan jedhe mana bitamaara naan jedhe bitamee amatamee qabeetta booda yeroo nani natti dawwalama beektaa Itoophiyaadhaa irratti hin qabe kaan xiiqiin jaalladha nan cufaa natti dawwalan nan kaase aloo aywa rabbi yoo sodaatte birrii mucaa keenyaatti walitti qabame namichi nuu kennuu dide birrii isa kamiin jee raafadheera birrii mucaa Umar isii yatiima kayroo maaloo maal kamiin Umar hin jee rabbi isaa bariisu birrii akkasitti birrii hoggaa meeqaan jee achumaan abbaa bor jennaan jiru salaamu alaikum walaikum salaam birriin sun hin qaqqabne jennaan akkasitti nu dhabne hin jarjartaadhaa fi maa jechuudha hin jee haayi namaan akkati walitti buuteen barbaannu akkatti kenti quba qabna namichi birricha hin kennine yeroo nan naqu suuqiin cufaadha yeroo nan naqu lakkii birrii miiliyoona tokko gaafata kan miiliyoona 6 biraa qabu jira walumatti birrii Itoophiyaa miiliyoona 100 bira jira namicha bira maal ta'e Ameerikaan naqa jedhee baafachuudha shaanxaa bitate nani gowwomseeni ishii amata 3 guutuu amaanaa ijoolleen durbaa ammoo bara inamanti jennaan haadha faate guutuu sii namni 50,000 keessaa birrii Itoophiyaa 200,000 300 dhabdeen jirtu bira namicha amanamaadha salfiidhaan bira kaatama bara birriin ijoolleen durbaan guutuu maraattee dhiiraa dubartii asliinuu nyaatameeraan dhosse malee
wallahi asli kan dibira kamu kuma kaban warabbal kaaba reedin is nyata biar ani lakki bo male namatti ken non chama ko kesa ka dedan banti ko kute kesa ka lafa ka da male namatte mane qaatan nama manu dise mana liki na gafate jennaan bar narradda wale liki na gafate warakadde akkana jennaan anamma birri amma liki si kennun qabun jedheen birri biyya kana akkuma diddama na gafate mate ya jutu hada ko chama tara hoy kaban kana bate be ko gaba man chekre fat dunar ke commando wayiti antunni yuti situ induti hintara damiti acci ke sakayatan kalsit ka be sari tigae darba de laga warabbal ka badu kan sinjala panti to ko be jira kan ciccite kan ko ikan yeron kay rogalu indrale panti cheke sambakka indratin kesa kan se agar sisero matati barano aga biyya gale ko kote male bar panti afur ka pantin arfanan kabu yu kan sikab di bara ga biyya gale ko aga biyya gale gote wallahi aga biyya gale biyya kana dufula wallahi aga biyya gale ko kote male gaba ko etu galu mallaka ki jetto wallahi panti arfu ka arfanan kabu sun kan sikab di kisi kabdi wallahi kisi yechu hale bate ko yoro ni ko ga he bri sibita bode ga amarade laga brias di tunya tame bri di tunya tame bri jinni tunya tame inshallah kana bajara nya dan jede ka muca yatima hadda amata sadi bri namni amane sheikh jedeme biranu kay jedeme nyen am bri chatu nar kani kabin inner kan kabe video na bra ka bunyate nyeden lakinyanne nama to ko wonse america ilmo ke tojin sigesi na jede dollar kuma di basadi isanyate mali kan namni kan sanyate male kan nama nyate re amana na manjede amanu mana makin nature namichi du fe manjede erga shanta makin te na fini di damada bali si dumera shanta bichi si se namichi bri sanyate shanta bitaddo patake ulti kamadu torba dade bita jede shanta bitate kutubi bri na matun ken bri milena me kutubi bri du marti burate rabbi sange sini na kan silabisi tuma milkait iyari cinca ba ka fasala iyari cigga di sammat amale america sange achike iba mana goda america ngira jechubim bri na matin boda ke uja churam maga saratanya katare isi ka sajirenya wala ke sa rasomnu wa hedduda bodde shekolin iriyon dufani bari rukutani malkan saati torbatti bilbilada kasundi de galana lakki balance alatti nu fini jeden rabbi woni tuna bi de gatana silabisi mum matakken jede umman ken jede kayro ke sa gute jira jaran kabadde den fida malaki cede kabatu galen galgala way sa torbatti bari ko rukutami samiranis arte kate anis aren polisi de mo kunjele na beta yero na kasbanu nama gugudda maka jara wa muga nama atibetu fai nama to gudda ana tani dabatu wallahi ba kansila sigafa hati ko dutu abango duwe bole tingo dute hati ko dutu onne na kesa ta tera way duwe minamen amma baringe to rukutame aka intana chati intan nama duwe tabiti riba tabiti ani mosa kesa bitera gafa mamma ko dutu ni abban barbadi yodwe lappe ko nana hajede yadwa hani bari rukutame Allahu akbar ma tumulu na timul wala tija si barban na je man je nagamiti nagala wallahi ifa majnana ma wala barbadan o natima ka wante je na rifa de jara natima je den kandu e kay mo ma ay di mo Muhammad si barban inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dimma Muhammad saati torbati rufta di barre kan tu kutadi ummatan je den wallahi na man kama jusin kesa jira malen je den sila naga wal bara ko na ta jabu wala de batam ma je tu ne na re baka di mahattu di betrus acuman be nyai nan ollan ko jira jolle lu babori mube tas gabay koy akat sati na rafter tu nambe ka di fama amana ko duwada atemana ko sinjurtu olgala asgala kota jere na tas gabbe sega namoto ko gudda jira acuman number diga gabade samira di fama akiti si bala ko ti kare biti sin dawe em chango fi ge fera bar ada ojin de mana fadi fama de mai niti arti de me gambar diga diga be malin jen ummat oromo tigadi bane asli beras danne dufne di famanu goditi sheikh radim beras danne ra ummat oromo tigadi bane wante karna fi nyun jiri Muhammadin mal jenne jiri oromo dan baka kan ni kasare jiru nan Muhammad birri namni amana birakati amane jennan birri sanan america bitate badu jede rabbi isa qabi isa salpise
birrii itti kadhanna maal jettanii kadhattu garuu hin sobduma dhugaa himtuu akkuma kadhattanii birrii nama amaanaa bira kaatamnaan birrii miiliyoona 300 Itoophiyaatti ol namni isa nyaatee amma immoo namni birrii hidhaadhaa isa qabeera jettanii dubbattuun jeen laakkaren jennu gargaarsuma callinee gaafanna jara keenya jeen nama miilli iji jaamee sobdanii isin feemasoonni ija duuchitan malee iji isaa jira mee gargar qabaa jennaan finnee uummata Oromootiin kunoo iji isaa kan inni agarsiifne iyyuu kadhannee dadhabaa jirra du'eera jennee ciisinee Dubaay keessatti duuti intalli kun biyyatti nu gachaa inni janaazaatti agarsiifnee naan lakki beekaa ciisitanii siin nama nu jedhee Oromoon nu kan akkanaa nutti darbataa jira kan immoo wadala harree geesse wallaahi sobni Abdul Baasit kun kiyya kamitti marti miidiyaa irratti tanaa saara waraabamaa jira waan leebaa liji viidiyoo qabaman ofirkaa abadan hin jiren yoo immoo lakkee Sheek Raadiin bireettani aslii bireettani annama keessaa nafu mana asli yookiin mana Sheek Raad godhadhaa kan jirin anis hin danda'a buleeta sinnaan yoo mubaarik ishii jedhee ofirra dabarsan jedhu hundiru kan Sheek Raad illee dhagee achumaan mana aslii rakkoon qabu waan egaa ijoollee jimmaati natti dhagaa maalis warra zollomame keessaa tokko aslii zollomameera aslii inni dantaasaati manuma aslii yookiin mana Sheek Raad yookiin mana nama tokko hodhuu godhaati nannu fagaruu immoo wanticha nani maal jedheni achumaan laxat jedhanii kutanii guyyaa gaafa sanaa waan kadhaa wayi ittiin kadhatamne akkasitti kunoo biyyatti badee biyya keessa jiraataa jira ilmoo isaallee facaase. Ana birri biyya kana akkuma diddam rabbii jedhina jedhee halkanii guyyaa na bilbilee sagalee na qabee jalaa qabu diddannaan guyyaa tokko karaa gubbaan na qabee rabbumaa lafaan si qabe guyyaa 5 keessa si deebisa jennaan. Anu dura irraa liqeeffata angaruu osoo harkaa qabaadhe kuma san osoo hin taane dhimma kennaaf anu irraa liqeeffataa ture booda lamuu deebi'anii ittiin kennine ani numan jedhan baay'ee way birriiti namatti kennuu hin jaaladhu ani mallaqa kiyya nama kennuu hin jaaladhu. Alafaati amma asaaliisiiti birrii lafaa qabdu natti kennu. Walaa mu beekiyya birrii nama kennuu hin jaaladhu. Wanta rabbii koo galateeffadhu wanna rabbii koo galateeffadhu. Gaafati mubee adaraa namni wayii ispoonsara sii binna jedhaa jiru mee ispoonsara galfattee taalaan jettee jennaan siin jennaan yaada taalaa ta'e hin beeku bakka namna nama nu sedduun hin jiru bakka yoo danda'ame anaafis jettee naan dhaqee heeloon jee salaamu alaikum namni wayii argameera jennaan inni birrii koo nyaate biyyoo abbaan isaa nyaatu maal naan jedhe namni argameera jennaan eenyuun naa baateedha jennaan dhuftee kirikkiriin kaaftuu jennaan maal haadha manaa keetti wanyee birrii sii kennatti doolaara 10,000 inni dhuftee jette waan ispoonsara tokko godhamu gootuu fi yoo feene bakka tokko jiraan na rakkoon qabu jedhe bakka rakkoon qabu birrii irraa fuudhee erginaan jedhe. Barna mooyii Kanaadaa irraa jiraan sii dawwalee kallattiin sii dawwalee kaasuu didde gidduu san achuma wal ergineenaan bilbilamaaf hin qabneenaan hin argineenaan waan ta'e naan jette laa qayyaradheera naan jette immoo moobilii yoo qayyaradheera wallaahi mubee dhiifama naan jetteenna utuu bilbilli kee hojjetnaan si amansiisee sirraa buureetti kennee jiraadhi hadhaa daraa ana gaafattamu na waliin namicha gaafatta ana baate dhugaanatti birabbii isa gaafatta kan akkuma kun amma birraa kokkee qabatanii deemaraniin san eenyuun gaafadhan kabiraa si gaafadha ay akkuma kun amma birraa waan biraa kokkee qabatanii ma birraan bar ufii eega argadhe hiriyoonni kiyyallee haa argatanii jedhee fuudhee namicha dabarseetti kenneetiin jennaan yookaan kun amma birraa kokkee qabataa jiraniif. Lubbuu koo ani hojiin deemna Kanaadaa hiree kanatti fayyadame yookiin Kanaadaatti dubbii amma chaacha'uu dandeenya jedhee sii cinqamee sii dubbannaan na qabattaati deebite ofii nyaatamee hin jira. Ofii fuudhee na fidde kaa. Ana madeen gadda gurbicha tokkotu jira Maammadeen nu qayyadan sun jechuudha. Asii keessan nageetti bilbili obboleessa kiyya dheen assalaamu alaikum rabbi kan keessa sodaadhuuti muyyattiin dirhama Dubaay 5,000 irraa nyaatte jedhani rabbi kan keessa sodaadhu mallaqa muyyattii kennii jedheen. Mubee waata akkanatti nan bifne. Mee abbaadhaan dhiira jedhe dhufee narraa haa fuudhoo jedhe arrabattii kanaan tuluq na godha tuluq isii sannaan jedhe bar isii sitti dawwaltee asii ichiitti biyya baastee isinii hattoota kadhattoota kaayirooti himte san jedhe yoo an Dubaayin keessatti isiin fannisiisin an dhiiraa miti. Alhamdulillah baguman Dubaayin jiraadheen baguman kaayiroo gadhiise kadhattoota kaayiroon jedhamu waan. Wallaahi bar Yohanis ana baate dhaggeeffadhu moo ana baate an yeroo nani fidee nama suuraa isaa maxxansee asirratti waamu jaalladhee seete nama keenyatu kabajan jaallanne baga si arrabse yeroo nan fidha
Yoo dibiddee maxxansite maal balleessine haadha baate keessaan nu gaafattee dhabdes hin jedhan. Yoo ti keessaan gaafatte luqqaatuu haadha keetii kuulloo haadha keetii maaloo haadha dadhabeetan iyyi keessaan dhaquu dide. Ilaala argiteedha. Hattuun kabajan beektu laa kun bakka jaalladhee miti kanan onlaayinii irratti maxxansaa jiru jaalladhee miti arraba naquuse. Kun olaale akkas yoo kabajaan gaafatte. Ani bar waan biraa miti bar fakkeenya birriin 5,000 Khadija irraa yookaan Karima irraa nyaate ni galtii miti bar. Namichi kun lakkoofsa 8 qaba. Waan si ajaa'ibu lakkoofsa 8. Dubaayin keessa dirreen inni hin deemne hin jirtu. Amma takka ho'i birrii biyya sanii 3,000 nyaata jettee lakkoofsa ho'i natti ergite kadhumti 84 ho'i. Takka illee lakkoofsa ho'i natti ergite. Yoo diqqaate ijoolleen himatan hundi lakkoofsa garaagaraa fuudhanii natti ergan. Diqqaatu irraa uf eegaa jechuudhaaf malee mallaqni nama sabbata irraa hiikkatee nama kennee hin deebi'aaf miti. Yoo namni nama rabbiin sodaatee hin deebi'ne malee. Argitanii waan biraatiif miti kanaan baasee inni kunoo kana irraa uf eegaa kabiraa akka hin nyaatamne wanni jennuufi mallaqni sun hin deebi'aaf miti. Yoo deebi'ellee ammoo nama itti gammannuu jechuudha. Angama kiyyaan dhimma hin qabu jechuudha. Garuu gaafa duraa gurbichummaa nama birrii 5,000 nyaate kun haadha firaa jechuudha. Kunoo Mubaarak hin beekani. Birrii namni gargaarsaaf Ameerikaa irraa itti erge nyaate. Gargaarsaaf. Mucayyoo rakkinnaaf Dubaayin keessa mallaqa hin qabduudhaaf. Mana fuudhe. Kuma burra fuudhee ustaaza Amadii bira kaa'e kuna ustaaza Amadii isaan Dubaay isaan bira kaa'e. Irraa fuudhan jechuudha argitanii. Birrii Mubaarak faatii irraa fuudhanii osoo ji'a hin gahin deemeen nama lamarraa mallaqa fuudhe tokko 5,000 irraa fuudhe tokko 8,000 irraa fuudhe bakka biroo irraa jechuudha. Maa eessaa fuudhanii qabbalu beektaa inni jala beellama qabatan torbeeta kun kennaa jedhanu hin dhalanu kan biraarraa fuudhanii sitti kennuuf. Eegaa akkasii bar. Rabbana eegallee. Bar maal inni beektaa waggaa 3 naa ergaa ture haddana nyaate waggaa 2 naa ergaa ture haddana nyaate ji'a 8 naa ergee haddana nyaate akkamitti hadda akkamitti nyaata akkamitti shakkaree hajji hagana naa ergaa ture siin jedhani bar. Mallaqni kun mallaqni inni gara biyyaa galchaa jiru kun mallaqa seeraan alaa akka ta'e hin beekan. Biyyatti akka wallaahi amma jechuudha yoo diqqaate ijoollee ma'an beeku biyyootuma arabaarraa. Nama miliyoona 80 Itoophiyaadhaa mootummaan irraa daaraa godhe jira. Miliyoona 80 Itoophiyaa mootummaan irraa daaraa godhe. Tokko miliyoona 200 mootummaan irraa daaraa godhe. Dubaay maan keessatti warra hawaalaa dalagu jechuudha. Suudi Arabiyaa keessa akkas. Warra hawaalaa mallaqa karaa oofu. Mallaqni kun biyyanni keessa qabamu keessatti rakkoo. Biyyanni keessa jiraatu keessatti rakkoo. Itoophiyaatti ammoo yoo gadi bu'ee jedhe doolaaraan deema waan ta'eef rakkoo. Alla Karimiidha. Feetuna baasii feetuna albaasiidha. Gaafa mootummaan qabee albaasee inni mallaqa Khadijaa mallaqa Karimaa mallaqa Fooziyaa bakka fuudhee kennuu hin qabu jechuudha. Mallaqa keessan kan isinirraa fuudhee doolaaratti jijjiiree fuudhee biyya ergee birri Itoophiyaatti jijjiiree isinii kenna waan ta'eef mallaqa kana gaafa inni doolaara jijjiiree mootummaan achi daaraarraa godhe eessaa isinii fuudhan. Mubaarak hima yoo ta'e eessaa isinii fuudhan himaan. Akkana jechuun wanni isin ofirraa wallaaltan. Irraa of eegaa. Namichummaan tokkichi nama 8 waliin hin gahiin jedhan. Bawwaa gaam Nuuraddiin jettanii kan itti hirkattanii jettan. Durba 7 qullaa dhaabee biraa biyya gale. Durba 7. Bakka lafaa xiyyee namannaa waamaa jira. Please hin badinii. Bilbila kee daarettiin naa ergii dhufuun kun ol gidduu kana. Ofirraa eegi warra Dubaay anas siin jedhe mubee ati rakkoon kan kennama amantaa. Gaafa nama tokko siqatte garaan itti siqatta. Ni garaan amantaa. Argitee? Wallaahi kottuu buli rabbii jedhi. Kottuu buli rabbii jedhi naan dideen giiftii ko. Habiibi dhageeffadhu. Oromoon obboleessaan taatu Oromoon. Obboleessaan taatu. Dhageeffadhu. Inuma sitti hima. Meebi Dubaayitti obboleessa kiyya bira buluu dandeessa dhattee. Aansitti himaan maaliin isa salphifnaa maaliin isa cabsinaa maaliin isa akka inni gabbayee tinfishin jenne goonaa rafee walii bulaan jiru ilmi namaa. Isiin jirti lafaata isiin jirti maaliin akka inni tinfishin goonaani
Diraamaa wayii hojjetamtee maaliin goonaa fashalte. yoo maal gooneetiin jenne asirraa mataa isaa gaccabsinee galchina halkaniif guyyaa hirriba sii dhaba namni keenya. Mee hadda gannii fi mucaan gurraachi biree moo biraanuu jiran sun waan wal godhu argartan jechuudha. Gaafa duraa carqiin achi maranii kaayanii mallaqni hunda kennaa ol ta'e jedhaniitiin irra kadhataa turan. Hadda garuu gabbaasee hin dhukkubsannee iyyuu borcitu qabee jennaani akkas taate jedhee kun hadda miidiyaa irra gabbaasee salphisaa jira jechuudha. Namni keenya xumurri nama kennaa akkasi. Wallee dhugaa isin hin jedha bar. Xumurri nama kennaa akkasi. Kanaaf mubaarak. Diraamaa wayii hojjetameera garuu abbattii diraamaa hojjechuudha keessa jirtu sanatiyyuu bucuuna azansiifte silaa lama azansiiftu. Yaasiin Oroo warri Dooktor Asliitii waadaa galtan har'a sabboonaa bira naxxanu taanaan nagaatti angara kootiin deemaan jira waan ta'eef ishii. Innaa diraamaa wayii hojjetameera haadha baate ati nama fageessee yaaduuti akka waan beektuuti. Tunaa biraa ta'e keessa jirtii haati baatee hin jedhe suma dhuguma. Diraamaa bareedaa wayii hojjetamee anaa nyaatu nama diraamaa sana hojjechiifametii nama waasaa ilaali. Nama waa nama biraa Habibi abbaan barbaade zaqamu jaartii tante Samiraa yoo taate. Jaartii tante Samiraa caalii namni si aanu jiraa? hin jiru. Bakka. Jireenya kan kee irratti jaartii tante Samiraan hin tadaraddarini. Ilmi namaa yeroo ammaa maaliin nama tokko bar albee caalii albee gaafa qaratanii albee sirra kaayanii. Eebelu du'e jedhanii namni sii booya. Duuti osoo dhaabattu bakka dhaabatte duututu caala jechuudha. Wallaahi ati cimtuudha warra bal'aaba. Ilma namaa irraa fagaadhu. Mallaqa kan keetiin dhaqiitii bishaanatti tantee bitadhuutii birrii shanii dhugiitii haayilaandii fuudhee achi darbii biraaliti dhuddee keessaa lafa keettee biraalitiini. Ansi kimee jira. Gaafa duraa Dubaayitti Suuditti Mo'aaziin dubartiin waan gootee gudeeddee argite. Dubartootatu gudeede Dubaayitti argite Suuditti argite Mo'aaziin. Of eeggadhu namallee sitti nima. Oye ammayyuu waan firaashii kukkutee edaan manan bulle hiriyaa koo raasel keemaan bulle waan akkatti firaashii kukkutee waan as keessa bulle hin beeku. Caammaa tokko mana keessaa dhabeemu maal? Waa jirta as keessa. Anamma bishaan kana yoo dhugee fixe malee dhugee lafa kaayee biraan deemaan. Yeroo ammaa kanatti jechuudha. Halo? Yeroo ammaa kanatti. Halo? Eeggadhu. Reception nafar security cam. One class fee problem. One class, my class, I close come, hurry up. Come. Nala mashakla. My room is fee too much problem yet. Bah, malatin tati si chalo mere gata. Wala balkaba. Wante wai laki soda dembe na chikesa. Wante wai maskotin banada. Wante wai kutame. Facaafamee jira mana keessa. Sobaa jira warri tadi. Eenyuun maqaan isaanii sobaa jira kun qoy. Maqaan isaa Qaasim Kagammachuu ofiin jedha. Rabbi sin gammachiisin duniyaa akira. Amiin bala. Hallelujah. Ani immoo saba koo kunoo la barriin. Yoo namni dhufee amma barrii rukutee na wajjin kilaasii dhaqee kilaasii keessaa waan ciccitaa anna shakkisiise. In agarsiisin an abbaan koo nan dhalle. Tish ilmoo xogi baan dhalche. Kunki. Hin sabayidha. Hayyee yoo barriin kun daqiiqaa tokko keessa daqiiqaa lamayyuu miti. Hin rukutamin yoo naqeetti agarsiisin maali kun jedhee nan du'een. Maal kun baalageen. Ani numa sii hima namni 800 kuni namni 800 amma jirtan kun mubaarak na tuffachuun mala namni 800 jirtan kun ragata haa caalu hundeessaa dha rasaasaan dhayanii ajjeemme dubartiitu mana irraa fuudhee ajjeese. Irraa fagaadhu durba kuweetii Dubaayii irraa illee. Yaa giitii koo durba Dubaayii hin jedhu garuu wanni ta'e wayii diraamichi akkin itti hojjetame laamma. Habiibi kiyya shaayii tantee gizee lafa keette. Hinduutu keessaa dhugi biraalitti dhimmi emergensiidhaa kan shaayii tantee san irraa si fuudhu yoo jiraate deebitee dhuginiiti gadi jissi. Yooti na satarre ati obboleessa kooti ofan ajjeesaa jennaan calluma jedhee malee. Yoo satarre ka jedhu inni silaa attama haa taatu waan san sirra dalage. Dalanne namatu namarraa waa wayii fudhatee qabaadha siif galadha yaadala.
namatu namarraa in beekaa bire argitee barni beeka. la fudhatee irraa fudhatee of harka kaatee qabee jira deemii dirqama kana baadhu jedhe jennaan akkamittan nama kanatti dirqama kana ba'aa jennaan deemtee dirqama kana hin baatu taanaan ani dirqama koo sirratti baadha gaamnaa min jedhamee as faraarraa mi abbichi achumaan abbichi deemee dirqama san namni sun isa rabba hamuu irraa inni mubaarakiin irra bahutuuf gara laafaa fi jechuudha. Waada walee lubbuun mubaarakii bishaanii Hala bu shaklak. Naman sobay to sombi kesi kesi sabo. My brother, how are you? Very, very problem. What happened? Come. Wusha. In sobay jere sombi kesi kesi sa tatau. Abbate ana hagar kana shakkan soda chumiti. Ma ban soda nema. Italun desa jagno me kuno adan jiru. This is Ingilipana tutti si matti kennu. this all my alga is I come My today. alga mit my room jet. This is what is this? What is coming? Night tonight. What is coming? This is all. This all. This all. AC, sir. This up one AC. Where is AC? There have one side. No AC. No. One side there have. That's coming down. No. Where is AC? AC. Clean. They have same like this one. You want to see? Okay. That's one is coming. This is coming by AC. Yeah. What is AC? This is AC. Open. Mukaifa irabar mukaifa tu yu irabar. What? Eenyu banere? Eenyu banere? Yeah. Eenyu na- Eenyu banere Ela. why you open jedin? Ilaali. Hin fakkaata garuu. Ilaa. Eka mukaifa keessa duude garuu eenyu banee jedin. Kun la as lafarraa argamiti kanatu banamee jenna. Jiraa muka yanna sirra. No gubbaan sun awwaara leesh awwaara hamaadha gubbaan. Gomboos jedhee sorry very sorry. This is Mukhayyaf AC is coming mushkila. I am nan fida deemi. Gubbaan Maal irraa tokkoffaa akka malee xumaarri akka malee wal ga'ee jira wasakni gubbaa irratti haa qulqulleessu. Lammaffaa AC eenyutu bane AC eenyu bane jedha. Wallahi hin beeku an qulfii kanaa immoo qulfii budheen deeme bar qulfii kun la natu banate la. Natu banate galee cubbuu jaala. Jechuun AC osoo namni hin banin akkasitti hin deemu kaayoo ati bantee ho'i dagatte malee. Wallahi hin beeku dingata baname ta'ee ofiin baname ta'ee hin beeku almuhim na qaamee ragatii ta'ee fi wanti jedhe godhan hin jiru. Tu dubbadhu haala faate. Habibi ati kanniin si jala akka deemaniiti isin gowwoomsine ani. Kunniin uummata akkasiin godhu. Ada kau yang porti dia tiket name, acuma awal beragal lagi ti ko. Ano hotel ko you, medis. Kalau magal tiada fati No, uffeeggadu hundaafuu laal. Gara laaftaa, gara laafummaa nama dhiyaattaa, gara laafummaa namaa waliin nyaattaa, gara laafummaa namaa waliin dhugdaa. Namni ammaa osoo ati ka isaanii nyaatu, osoo ati ka isaanii dhugin. Kau agama anak si ada bawa beragenya ragati lain Daadhii galaan hiriyaa fakkaatanii ajjeesan. Haacaaluu Hundeessaa hiriyaa fakkaatanii ajjeesan. Meebi yookaan lubbuu si ajjeesu osoo hin taane namni yeroo ammaa waan walirra dalagaa dorgaarta. Uffeeggadu Ada fati lah. Elat kana intana tokko naa fide kana intana tokko tiijii naa fide argiteetta tiijii kana naa fide ada fate ko. Kana siif fidan baga siif fidan maal haa godhu. Manatti miti immoo manatti miti bakkeetti manatti miti. Kana Itoophiyaa dhiibnee biraa baane nuti 2003. Argiteetta sagantaa kennaa tiijii sana jilbeeffattee naa kenna. Sagantaa kennaa kiyyaa nagaya sagantaa kennaa waajabuu sii ta'an. Jechuun koo okay change thank you. Durbummaan irraa fudhate siin jettee akka isa Argiteetta garuu sagantaa kennaa hin argine maal godhu arga. yaadila jalan jirtu. Intalo ligidooftuu naan hin jedhin ziizoo luka kabeelaadha qaalutti wal irra buute jechuudha ligidaa yaa. Haloo ala baate. Jira ziizoo irra du'a mubaarakinaa wayyaa. Maal haa godhu kan namicha kana achi qabin irra sibiila beerrii harka si guurte natti asin qabini. Fe'era baate. Kanaaf afaan jabaadhee sitti naa somni ala baate. Bakka itti naa qabdu abbaan ilmoodhaan qabu. Ala baate na simatta
Yeroo jalqabaatti seenaa jettu. Eessaa naa galarta lola qabii naa galarta sisimad nan simattu hin jenne iyyuu. Jechuun koo toluma maqaa wal intinaa jechuu wayyaale taadha. Atama maal godha artama maaliif kaatee deddeemta mana keessa eessa dhaquu halkaniin suufa godhatte. Lakkii bu'aan suufaan godhanne haala fatii. Garuu jechuun wallaahi silaa diinni isa gubatu asii isa gubatu namni isa gubatu firri isa gubatu utuu nasi mandaanaa goote silaa bareeda ture silaa maaliif diina qaba beektaa diina wayiin qaba. Simannaa sii godhaatan lola Dubaayii galaa jira lola Dubaayiitii galaa jira. Gaafati kan yeroo dhuftu akkatti simanne gaggabsinee simanne hin dagatin. Gaggabsanii na simattanii. Yoo san yaaliin isinirra geggeessitan barra yaalii goota irra geggeeffamu irra geggeessitanii barra akka kiyyaa fi miti akka rabbiitiif malee yaalii goota irra geggeeffamu irra geggeeffame. Yaalii mootummaa biyyaa irra geggeeffamu. My brother, finishing? Okay. Haala baatee akkaman jira? Haala baatee akkaman jira garuwaan? Maal argatte garuu bukuriin fuularraa maadaatiin fuularraa si badde maal argatte maashaallah sii ta'e si jireenyi sii ta'e akka maal argatteetiin fuulli kan kee ka waan hirriba irraa kaate fakkaatu sun maal argatte? Guyyaa sanuu guyyaa lama rabni. Argee bar maal argattee siin jedhaa bara.